Ajjechaan suukanneessaa waraanni goolessituun PP kan gooticha waraana bilisummaa Oromoo dheefa guutummaata nagaa irratti raawwatu kan haloo bahinsaa fakkaachuu maddeen gabaasan. Waraanni mootummaa Itoophiyaa kan kaabaan Tigraayin booji'amaa Oromiyaa keessatti waboon haleelamaa jiru. Tarkaanfii haloo bahinsaa uummata nagaa meeshaa maleeyyii irratti fudhachaa jiraachuun dhagayamee jira. Waraanni ergamtuu nafxanyaa kun uummata nagaa sababa Oromummaa isaanii qofaaf ajjeesaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa iddoo garaagaraa anaannatanii dubbataa jiru. Ilmaan Oromoo jiraattota Abuna Gindabarat irratti ajjeechaa waraana mootummaa kanaan raawwatamu garmalee hammaachuunis dhaga'amee jira. Akkaatuma kanaan gandoota Gartokkee, Ganda Furxoo fi Ganda Kooluu iddoo jaamuutti guyyoota darban lamaan kana keessatti lubbuun namoota 5 shira kaabineen naannicha saniitiin shirameen waraana gooleessituu mootummaan ajjeefamuu mirkanaa'ee jira. Yeroo ammaa waraanni mootummaa bakkoota garaagaraatti sababa Oromummaa qofaaf ilmaan Oromoo ajjeesaa fi hidhaa jiraachuun ifaan mul'ataa jira. Waraanni gooleessituun PP kun baha Wallaggaa Kiraamuutti jiraattota lama ga'ee isaanii irratti ajjeesanii jiraachuunis dhaga'amee jira. Godina Wallaggaa baha Kiraamuu ganda Lalistuu Somboo bakka Hoolee jedhamuutti qonnaan bultoota lama rasaasaan ajjeesuun dhaga'amee jira. Akka maddeen keenya naannichaa nuuf himanitti waraanni gooleessituun PP injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhate kan baqachaa jirtuu fi kan booji'amaa jirtu osoo waraana bilisummaa Oromoo baqattuu qonnaan bultoota Oromoo lama hagayya 8 bara 2021 ga'ee jireenya isaanii duratti rasaasaan rukutuun ajjeesanii jiraachuutu dhaga'ame. Namoonni ajjeefaman kunis obbo Darajjee Guddataa Namoo fi Gulee Fufaa kan jedhaman yoo ta'u bakki isaan itti ajjeefaman ganda Lalistuu Somboo bakka Hoolee jedhamutti ta'uu jiraattota naannichaa irraa mirkaneeffatu.